Ayo rakkoon beekamaa uffata bayyarachuun dorgotee mataa shirra gootee mataa na nyaatte na fitte maali rakkoon jirtu? Mataa si na nyaatee na fitte malee wanni mataa si nyaatte takka jiru. Cinqamuun fixattu bisoon baay'ee dafii maddu waan na yaamte. Dhageeffadhu amma booda isillee fedhu. Ayyee. Dhugaa jirtu siif hima. Ayyee. Feete Abdalla deemtee feete bakka feete deemtee nan San singalchu dhimma sanii maali rakkoon ta'e? Yoo kalaas kun amma isaa ammaa kanarraa haati deemuu hin dandeessu. Rakkoon qabu san. Ammaan dawwaladhee baatti telefoonaan fidadhee dhufaafi. Dawwalatu waan ta'e naqoon amma isaa ammaa kanarraa bakka feete deemuu dandeessu. Kanaas na cinaan dubbatin ammaan dawwaladhaa na cinaan akkasii na cinaa isin dubbatin dhageessi. Ana liinaa dhaabadhu. Yusuf keenya amma waan hin si dawwaleef hin sitti himaa dhagaye. Laahi yan jenne amma Yusuf keenyaan jedhiifamaa wajjin rakkate laala. Rakkoomtu keessaan jira dhageessiifin hima. Anaa dogongoree duraanuu dogongoree Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja sini jejak kami dapat tanya. Aku nak apa jawab dia, kan nak apa jawab dia. Abis seragam nak. Haran tera. Wana jaiban namu tu deh. Wana jaiban semua dia tani. Nama anan siapa bahasa, nama diiga siapa bahasa, anan bahasa jira. Yusuf ka duraan barbaade maa ture? Itum na janii ni ajjeefnanii ni ka barbaade maa ture daawwattu keenya. Eessa harkabee har'a jechuun mee waa hundaafu mee fiidiyoo tana walaallee walitti haa deemu. Fiidiyoo liinaa fi bulchaa waraabanii chaanana bulchaarra waraaban. Narraa bahii har'a mana kiyyaa narraa bahii narraa deemis hin barbaadu duraanuu walitti nu buufte jeen. Hedduun koflee dhibee ta'a har'a wallaahi keessumaa har'a hedduun koflee akkan itti hedduu koflee jira yaani jechuun ani saree ta'eetiin duraan alhamdulillah amma fooyiziyaan ni jirti saneefuu fooyiziyaan na biratti deebinaan yaani kanaas yaanummaan situ nu agaluuti Yuusuf irra bilbiltee Yuusuf maal jechuu barbaaddiin Yuusuf ka duraanuu Abdallaa wajjin si jira si Abdallaa na diree jechuu jirtuuni. Mee Yusuf maal irraa feeti? Wannummaa Yusuf irraa feeti sun irra maali mee? Yusuf irraa wanni ati feetu maali? Kuttee misi dhiibnee mi? Fooyiziyaan dhufte nagaan dhufte nagaan jiraachuu jirti. Ati wannummaan ati barbaaddu wanni har'a Yusuf irra si bilbilchiisee Yusufitti jechuun Yusufin siin barbaadaa koottu jettuun ani har'aan jaarsa kee ta'ee si mul'adhe moo yaani akkamitti dandeessee jaarsa Yusuf sunuyyuu bilbila si jalaa qabuu irratti kalata dalage. Hedduun koflee dhibee ta'a. Mee daawwatte keenya. Fiidiyoon irra hojii ilaalaa mee. Argaan yeroo lammata karatana mee. Laahi yan jenne amma Yusuf keenyaan jedhiifamaa wajjin rakkate laala. Rakkoomtu keessaan jira dhageessiifin hima. Anaa dogongoree duraanuu dogongoree yaawwamee qaballeesse. Liinaa hagana boqosanii gorsee sababa isiitillee waan ta'e kalaas isilleen waan isin naa jette dhageettanii turtan jechuudha. Amma har'a walumaa galatti maaliif hin dhufe? Kabajamtoota hordoftoota kennaa ilma namaa ta'ee namni hin dogongorre yookaan namni hin balleessine hin jiru jechuudha. Walumaa galatti. Ilmi namaa uumaa naafate maatiyyuu ilmi namaa garaanatti hin jabaatin yaa Yusuf jetteen. Yusuf gaafa ati taa'ii liinaa wanni akkanaa sirraan eegamtu taa'ii siin jawsanii Yusufin maaliif qaalii Yusuf gooten taa'in hayyee har'a bulchaan gassi ari'e akkam akka deemtu Yusuf kanuma duraan arrabsitee hawwata keenya waan beeku abdala saree Yusuf kanuma duraan arrabsitee tumte waamee gootee Yusuf irraa dadhabee jechuu waamee gatee amma har'a deebitee qaanii ta'ee bakka Yusuf irra bilbiltaati garaa natti hin jabaatin numaa Yusuf siif garaa laafaa Yusuf wallahi takkaan kofalle irraan kofle malee. Abdallaan bakkuma kaleettaa jira tureeti asit deebita yoo wallahi qorachisiin godha numaa deemtee numaa Abdallaa Yusufin bilbiltee Abdallaa na deemsi jettani numaa saritti saree kudura saree bulchaan har'a gassi arii eegaa Abdallaa deebite gaa mee daawwatoo fiidiyoo tanoo jira laamee jira geeffadhaa mee fiidiyoo. Yusufi. Ana liinaa dhaabadhu. Yusuf keenya amma waan hin si dawwaleef hin sitti himaa dhagaye.
Dhugaa kan jettee ni maraattee jee silaa maraachuu baatte Yusuf irra bilbiltee sammuu ta'e dhaba Yusuf irra bilbiltee Yusufin araan tan yaa Yusuf rabbu maajiitiin hin dhufaa eessa jirtaa wallahi hedduun qoblee wallahi bilaa takkaa qoblee mee qokkarraan diraa kanatti yaani sammuu ta'e dhaba nama Yusuf dheengadda se kadhatee liinaa taa'e wanna akkanaa sinaan eegamtu wanna akkanaa sinaan bira amma daawwattoota keenya bulchaa fi dhiira biroo waliin buusuu barbaaddeeti bulchaan akka Abdallaatti isaa gabroomu sun hin jirtu gaa akkana liinaa gabroomu jedhetti bulchaan sin gabroomu gaa liinaa waan beekuu qabdu hajee isisente gassi aree bulchaan sun narraa deemi sin barbaadu edaanoo duraanuu Abdallaan kalata qabu liinaa si kalata qabaa sin jee si saree tana sin beeku gaa duraan akka saree taate sin beeku silaati saree taatee saree ta'uu keessi beeke bulchaan sunu si jalaa hin deemu si galee deebitee har'a qaanii dhabaqe Yuusufitti uggaa bilbiltu maal siin jaa akkamii jaaddate deemte jechuun addunyaa tana zoortee waliin geessee silaa deebitee asitti deebi'uu barbaaddaatu manatti ati aboo daanaan si qoru wallaahi akkasi daawwatoo keenya isini maaliif waan fedhe yoo ta'e ani liinaan na bira deebi'uu asitti deebi'uu dhiisi bilbila kiyyara bilbiluu bilbila Yusuf irratti bilbiluun walumaa galatti qalata dhoorka Yusuf kanuma gaafa duraanii itti dhaadachaa turte yoo sin ajjeesisifne nama yoo sin ajjeesifne yoo sin tumne bayinarraa gadi amma ammoo ijatee si arguun barbaadu deemnarraa jeen bulchaalleen akkuma isin harkaa jirtan kana meelaala. Dhiifamaa wajjin ni rakka dalaal. Rakkoo hamtuu keessaan jira dhageessiifin hima. Anaa dogongoree duraanuu dogongora xiyyaawwaamee qaballeesse ji. Saniifuu baramma mana bulchaatiis deemeetiin jira. Abdallaa hojjikka waliin na deebistuun fadhe eessa jirta ammaan tan ammaan si dhufa. Hirriba kaate na fakkaate daawwatte na fakkaate hirribatti deemiti. Sammuu gaaman jecha achi booda daawwate. Maalin hirriba kaadha rafuttiin jira duraan atillee nan jamaanatti hin godhin kaamman tana Yusuf rabbi sodaatu maali? Kalaas gaa maali? Dhiifamaa wajjin eessa jirtu qofa bakka asittiin dhufa. Sanniin san barbadii dhuga balleessi atilleen amma mataan dhoowwisin atilleen. Ammaan booda argaa hin barbaadu karra tana dhiisi saffaraan an jirutti hin kalaa'ee jeen akkasitti ari'a manarraa baase jechuudha. Eessa seenu deemte amma goda kam dhayitamee goda kamtu si fuudha. As yoo dhufte naa Fooziyaan sin dhiifnu Yusuf bira yoo dhayitu Yusufii fi an sin dhiifnu bakki ati dheetu sun eessa dhayitamee goda kam seente jechi qotattee jechi yeelan seentu hajeemee magaalaa dhayitan namni si arku si dheeyisa bakki ati dheetu sun eessame aboota akkaan qobadhe har'a ayiliinaa hojii ta'e goduma qotattu qolliimee goduma kam qotattamee amma. Maalin jedhee akka dhiifamu isin gaafadhu hin beeku. Ilmi namaa ni balleesseetiin jira dogongoree jira akka dhiifama naa gootan kabajaan isin gaafadha. Waan namni namaa ta'u yoo jiraate akka isin dhiifama naaf gootaniif waan namni namaa ta'u yoo jiraate isiniif hin ta'a. Waan isinii qaxxamu kumantii jala barreeffadhaa dhiifama isin akka isin dhiifama naa gootan hin barbaada. Kaacharraa fe Yusuf illee akka dhiifama naaf godhu mana itti dhaqeetiin anas balleessu buleessa kee dhiifama naa godhanii dhiifama gaafadha. Har'a booda kunoo daawwatoo kan dhiifama gaafadhu atillee namaa irraa haa jettanii na gorsutu. Silaa na taate qaleetiin foon gabeeta akkuma amma siguura daawwattoota kan dhiifama gaafadhu silaa kalata akka balleeyite beeyte gaafa awwala dura isiin manaa baay'ee deemsan maaliif na jedhan deemini wanni itti barbaaddu maaliif taa'ee kan hin jirin amma kalata keessa nama beeyte ammis kalata gaafachuu deemte daawwattoota kan bar daawwattoota kan miti hawaasa guutuu balleeyite jasba akka keetii kana gowwaan hin dhalatin hin dhalatullee hin guddatin jenna wadaa akka keetii kana gartee misilaa ni qalan sii galee akka jechuun saritti akka jedhitiif sarichi amma afaanumaa waa isiniin jiru amma isin salphina keessan malee afaanumaa takka afaanumaa waa isin afaanumaa isin arrabsullee hin qabu salphina keessan ba salphina keessan miskiina jebbaa shaamini biroo baabaa keenya. Waan namni namaa ta'u yoo jiraate akka isin dhiifama naaf gootaniif waan namni namaa ta'u yoo jiraate isiniif hin ta'a. Waan isinii qaxxamu kumantii jala barreeffadhaa dhiifama isin akka isin dhiifama naa gootan hin barbaada.
Kaacharraa fi Yuusuf illee Jasba gaafa Yusuf wanni akkanaa bulchaa siraan eegamtu maqaan hin balleessini kun maqa balleessoo siin jedhu san eessa jirti amma if garte amma if yaadatte moo amma yaani if gartee yaani akkam si fakkaatte yaani sila ati har'a if garte moo yaani amma si dhagaamte moo yaani akkami yaanni kun gaafni Yusuf bulchaa taa'ii waan akkanaa tana keessa akkamitti seentaa wanni akkanaa tun liinaan duraanuu isinuu kabajaan qabdu bulchaa waan akkanaa irraa dhaabbuu gaafa Yusuf siin jedhu san eessa jirti har'a if gartee har'a if yaadatte moo akkami najisticha najis akka keetii kana garteemi aboo koomantii keessanillee arguu hin dabne argaatiin jira kana jasbaa gaafa koomantii akkasitti hawaasni si barreessu daawwattoonni kee warri si jaalatu warri si daawwatu gaafa si barreessu koomantii san laayikuma tuuxee maa biran dabrin agartee koomantii sanaa dubbiftee yaadamaan deebisiniif ol baatee koomantii sanaa viidiyoo maan marin arra gartee viidiyoo arra gartee moo arra si dhagaamte viidiyoon sun hola waan na jaalataniif na arrabsitanii akkasuma waan na jaalataniif illee na gorsuu dandeessan na gorfattan jechuudha ka keessan dhuftanii na gorsitanii fi akkasuma warroonni koomantiidhaan barreessitanii illee koomantii keessan deebisanii eerran ta'a jechuudha maaliif an dura morkan jira lina nama akkanaa hin seenne ture achirraa hafee morka jaalaalee nam lina nama kana seen morka ni morkotri abdullah morkote more an arkadetani naataal tadaaddaatiya taqaalii higoot tawaayinan jebiren dabar tayoon taa ejeen teedo tayoon deem deemtu arkadde dubare saritti ese deebsu deemtu yaana sare yaani sila mee daagottoonni keenya tana saritti abdullah birettiin deebisaa akkanan seenee ilaalle ani belleesee kalate gaafa daagottoonni kee komantii si barreessanii waa meeqa siin jedhanii karaa ittisaalaatiin karaa misanjaraatiin karuma fedheenu haa ta'u si barreessanii bulchaan waan akkana akkamitti dalaydaa siin jedhan jasbaa kee ta'uu ati fakkeenyaaf hoolaa harama dheedu yoo ta'u baatte akkamitti waan sanuyyuu goota amma deebitee eessa deebisuu deemtare na alatun alayka shayxaan achirraa hafee morka jaraa laalee morka Yusufii fi Abdallaa fa'aa laalee waan dila balleessi kana dhaamaa morka keenya nuti maal nu morkotta wanni nu morkottu maaltu jira wannummaan nu morkottu wanni nu morkottu maaltu jira gabare dadara jechuudha wanti keessan illee akkuma nama dhagarree wanti isin jalaa jalliseef kanaafi amma immoo walumaa galatti balleesseetiin jira bariitti jadhiifama akkanaa gootan isin gaafachuu hedduu jechuudha eensi godhare dhiifama yaani bayitii dhiifama akkanaa gootan sanii isin gaafachuu dhufu gattu yaani eensi godha dhiifama eenyu gaafate eenyu wallolti namni ati wallolteen hin gadde nama ati walitti buuteen hin gadde bara hayyee itti fufate yaada kee waa hundaafu bareedaadha yaadni kee bareedaadha karaa bareedaadha jirta karaa gaarii jirta abshir si jajjabeessina rakkoon qabu tamaam isin maatii kiyyaa obboleeyyan kiyyaa kan obboleeyyan rabbii jiru akkasii walumaa galatti dhiifama akkasii daawwattoota keenya maaliif viidiyoo tan irraa illee dubbachuu hin feene irraa illee haasoo hin feene dirqamaan na godhee dirqamummaan sunuu na godhee yaani khalaas na ajaa'ibsisan isaanummaan sunuuyyuu akkami yaadan waan kana arra fakkeenyaaf isii liina maalummaa isii hin beeku liina nama isiin taate anaa wajji jira malee hin beeku maalummaa liinaa san inni arra bareeti jechuu arra liinaan bayi mana kiyyaanarraa sumaa'uun barbaadu anaatu kalatii Abdallaa fi Yuusufitti anaatu kalatii Abdallaa fi Yuusuf arra nu kalatu kee arra nu garte moo yaani akkamsi fakkaatti akkami yaanne kee yaannummaan kee dubara naan galle auzu billahi yaani asit deebisuu barbaadde moo yaani akkamire mee xiqqoo sammuu ta'e sana maraan mari'atillee niti isiillee gartee misarittiidhaan misaritti sanillee xiqqoo sammuu maraan mari'in asit deebisuu feete moo yaani silaa biyyumarraa dabarsitee biyyarraa baasuu barbaadde yaa rabbi akkasitti waa hundaafu jabaadhumee nuti asumaan du'aa isii goonaaf Yusuf waan siin jennu asirratti hin qabnu beeyta jechallee siin jechuudhaaf ati nama jecha jedhanii miti jechummaan sunuu siin jaamuu hin ta'u nama kana hin qabne silaa kana qabaatte jechi siin jennu nama kana hin qabne yoo arrabsitellee yoo faasitellee isa biratti tokkuma jechuudha saniifuu maalummaa liinaa arra barte na fakkaatte arra maalummaa liinaa barteeti liinaan nama isiin taate barte jechuudha akkasa jiru daawwattoota keenya maaliif
ani khalaxa khiyyaga baditi yani bakki isitti deebisuu deemu bakki inni deebisuu deemu bakki inni ageessu deemu hin beene viidiyoo sana dirqamaatu namarsiise garuu akkas jechuun waanuma abbaan waamuma qote murataa jedha waamuma facaafte yookiin sanuma murataa jedha waamuma hiddalayte waamuma hiddalayte sii gala malee zaban ammaa wanni hin dalagin murachuu hin dandeessu yookiin galfachuu hin dandeessu dalaguma teessii deebi'e jechuudha bulchaa fi dinaa dalaguma isaanii deebi'e malee waan takka naaf ibsu wanni ta'an hin jirtu bakkuma itti halee isaan dhiisan san kun achuma taa'u jira oromoon abdallaatiin manuu ibsu tattaa'u jira malee bakki biroo yaani akkas jechuudha wanti ta'e saniifuu mee fiidiyoo tana tiyya tana sheer godhaati laayik godhaati hoolaa fi reettii biraan geessaame akkas jechuudha sanuma dhaamsuma xiqqaanaan fiidiyoo mantu naannaa ajaa'ibsee dhufe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ira ira ada.